dhiirri tokko si rakkisaa jira yoo ta'e, si tuffachaa jira yoo ta'e, bakka sitti kennaa jiru yoo ta'e maal goota? Na hordofi. Deebii akka inni si yaadu, akka inni si barbaadu, akka inni si kabaju gochuu yoo barbaadde waan gurguddaa kana shanan godhe. Tokkoffaa akka isa jaallattu, akka isa yaaddu itti dubbachuu dhaabuudha. Lammaffaa haasaasaatti dantaa hin kennu. Haasaasaa hin ho'isin. Sirriidha hin jedhin. Sadaffaa tole hin jedhin. Yoo inni wanni ta'e beellaman qaba jedhe. Sin arga yoo jedhe beellaman qaba jedhe. Akkas gaafa inni jedhu mormi. Inni arfaffaan ofii keef dursa kenna. Hojii keetti dursa kenna. Hojii kee hojjetadhu. Hin baratta taanaan barnoota kee baradhu. Shanaffaan yoo baay'ee barbaachisaa ta'e qofa wajjin haasa'e. Tooftaan kun deebi'ee namni si tuffate tokko, namni si kabajuu dide tokko deebi'ee akka inni bakka sitti kennu, akka inni si barbaadu godha jechuudha. Kun qorannoo saayikoloojii. Yaada dabalataa kana fakkaatu argachuuf. Mee hin dabarsinaatii yeroo tokko na dhaggeeffadha. Yeroo ammaa kanatti gaa'elli nama baay'ee diigamaa jira. Jaalala keessatti walii kaan baay'achaa jira. Inni kun rakkoon isaa maa inni yoo jettanii nama itti heerumnu sana yookiis nama fuunu sana information guutuu dhabuudha. Yeroo baay'ee dudduuba nama jaallannu sana hin qoran. Namuma sana dhaggeeffanna. Kanaaf yeroo ammaa kanatti utuu haadha manaa qabu, utuu ijoollee qabu, goyyomsee fuudhaa jira. Isheen illee utuu ijoollee qabdu goyyomsitee itti heerumaa jirti. Kun rakkoo guddaa ta'ee jira. Kanaaf nama itti heerumnu sana, nama wajjin gaa'ela dhaabbannu sana sirriitti gadi fageenyaan qorannee yoo gaa'ela sanatti galle bor hin rakkannu. Kanan jedheef namoota kanaan rakkachaa jiran hedduun na bira waan jiraniifidha. Kanaaf namoonni utuu haadha manaa qabdanii, utuu ijoollee qabdanii, nama kan biraa goyyomsitanii fuutan xiqqoo ishee utuu of ilaaltanii gaariidha. Shamarran keenya illee utuu hiriyyaa biraa qabdanii, utuu waa sin dudduuba jiru goyyomsitanii gaa'elatti seentan booda beekamuun saanafu, booda miidhaa xiinsammuu saayikolojiidhaan miidhamuun keessanii nafu waan ta'eef jalqaba qorannaa tolchuun utuu gaa'elatti hin seeniin waa'ee nama sanaa sirriitti qorachuun waanuma jaallanneef qofa itti seenuun waanuma nutti bareedaniif qofa itti seenuun waanuma qabeenya qabaniif itti seenuuni booddee balaa keessaa ba'uu hin dandeenye keessa seenuu dandeenya waan ta'eef isa kanarraa of eeggadhaa. Yaa harka fuunee akkam jirtu gaaffii kana akka naa deebistan hin barbaada. Gaaffiin kunis yeroo ammaa kanatti rakkoo hawaasa keenya keessa jirudha. Dargaggoonni yeroo ammaa fuudha sodaachaa jiru. Warri fuudhan immoo lammaffaa fuudhuudhaaf maraachaa jiru. Yookiis haadha manaa isaanii ka'anii kan biraatti gamaa jiru, kan biraatti maraachaa jiru. Dargaggeessi tokko iyyuu sodaachaa jira. Warri fuudhan immoo maaliif kan biraatti maraachaa jiru? Maaliifidha? Rakkina kana karaa keessaa waan na mudatee fi meesti komentii irratti naa barreessaa. Si goyyomsaa jiraachuu ishee mallattoo sadan kanaan hubachuu dandeessa. Tokkoffaa gaafa ati bilbiltuuf namoota walakkaa, hiriyoota walakkaa teessee si haasofsiisti yoo ta'e. Lammaffaa gaafa ati bilbiltu bilbila laawodii irra keessee sagalee isaa ol kaastee si haasofsiisti yoo ta'e. Sadaffaa gaafa waa rakkattu cinqamtee sardamtee sii bilbilti yoo ta'e waan sana gootee fi kaatee immoo si jalaa baddi yoo ta'e dhugaatti si goyomsaa jirti, sin jaallattu. Baga gara yuutuubii kootitti nagaan dhuftanii namoonni yuutuubii koo kanaaf haaraa taatanii yuutuubii koo kanaa sabiskiraayib gochuu hin dagatinaa. Maamila yookiis maatii mana kanaa ta'a jechuudha. Galatooma. Arra wantan isinitti dubbachuu barbaadu tooftaa lama qofa fayyadamne akkamitti nama baay'ee jaallannu jireenya keenya keessaa baasuu dadhabne tokko baasnuun isinitti hima jechuudha. Innis wanta qorannoodhaan mirkanaa'ee fi akkasuma anillee namoota hedduu ijoollota hedduu gorsuudhaan ijoollonni sunis hojiirra oolchanii wanti kun hin hojjetaa naan jedhanidha. Isinillee nama tokko sammuu keessan keessaa, qalbii keessan keessaa, jireenya keessan keessaa baasuu dadhabdaniitti yoo ta'e waan kana lamaan qofa gochuudhaan of keessaa guyyaa sadiitti baasuu ni dandeessu. Na hordofaa. Inni tokkoffaa fi inni jalqabaanii nama sanaa dhoksuudha. Dubaras ta'uu dandeessi,
dhiiras ta'uu dandeessi jechuudha. Yeroo baay'ee akkas jedhama. Irraanfadhu dagadhu jedha. Dagachuu irraanfachuu hin dandeenyu. Sababni isaa nama baay'ee jaallanne mitiitii nama guyyaa tokko wajjin shaayii buna jenneyyuu dagachuun irraanfachuun hin ulfaata. Kanaaf maal gochuu ni dandeenya garuu hin dagannu osoo hin taane hin irraanfannu osoo hin taane nama sana ni dhoksina. Sammuu lama qabna. Sammuu dammaqaa fi sammuu dammaqaa hin taane qabna. Sammuun inni dammaqaa yeroo hundumaa waa'ee ishee nu yaadachiisa, waa'ee isaa nu yaadachiisa jechuudha. Sammuun dammaqaa hin taane garuu waan kamillee akka salphaatti akka nu yaadan hin godhu jechuudha. Kanaaf nama sana yookiis intala sana yookiis gurbaa sana eessa keessa keenyaa sammuu keenyaa isa dammaqaa hin taane keessa keenyaa jechuudha. Akkamitti danda'ama dhoksuu yookiis repression jechuudha. Akkamitti irraanfachuun danda'ama yookiis akkamitti dhoksuun danda'ama kan jedhu gaaffii guddaa ta'uu danda'a. Innis maa'inni sammuu keenya keessatti waa'een nama sanaa gaafa nutti dhufu waa'een ishee yookiis waa'een isaa battalatti dhuftetti jim gootee balleessuudha. Akka nama ibsaa banee cufuutti gaafa yaadni waa'ee nama sanaa sitti dhufu waa'ee ishee sitti dhufu waa'ee isaa sitti dhufu daftee balleessuudha jechuudha. Maayikiroo sekendii gidduutti hin balleessitu yoo ta'e gara sekendiitti jijjiirama. Sekendiin sa'aatiitti jijjiirama. Sa'aatiin guyyaatti jijjiirama. Guyyaan torbanitti jijjiirama. Torban ji'atti jijjiirama. Kanaaf yeroo aayidiyaan nama sanaa sammuu kee keessa dhufu waa'een nama sanaa sammuu kee keessa dhufu hatattamaan balleessuudha jechuudha. Namoonni tokko tokko tekinika kana fayyadamu. Fakkeenyaaf wa'aasaaf gaafate jettu maal jedhu namoonni hawaasa keessaa yoo laattan waa'ee isaa natti hin kaasin jedhu. Waan sana natti hin kaasin jedhu. Maaliif waan sun yoo ka'ee isaan miidha waan ta'eef isaan aarsa waan ta'eef maal jedhu waa'ee nama sanaa natti hin kaasin jedhu jechuudha. Tekinikii kun repression jechuudha dhoksuu jechuudha. Waa'ee nama sanaa hin ka'u taanaan nama sana yaadattu jechuudha. Waa'ee nama sanaa ka'e jechuun waa'ee nama sanaa yaadaa oolta guyyaa guutuu hojii hojjechaa ooltu jechuudha. Kanaaf battala waa'een ishee sitti dhufutti battala waa'een isaa sitti dhufutti automaatikaalii maayikiroo sekendii gidduutti balleessuudha. Guyyaatti yaada hedduu gara sammuu keenya keessa seena waan ta'eef yaadota sana keessa dhoksuu ni dandeenya jechuudha. Inni lammaffaan maal gochuudha? Sammuu keenyatti himuudha. Yeroo hundumaa sammuun keenya wanta nuyi itti himne hojiirra oolcha. Ati nan maraadha jennaan sammuun kee akkati maraatti godha. Arra ani nagaa hin qabu jetta taanaan sanuma godha waan ta'eef jalqabaa jaalalli miira. Miira waan ta'eef isa jalqabaa maal goona? Nama tokko nan jaalladha jennee sammuu keenyatti himna. Sammuun keenya egaa waan sana qabatee ta'a, nama sana qabatee ta'a. Sababa sanaaf yeroo itti teessus, yeroo itti kaatus, yeroo itti deemtus waa'ee nama sanaa gara sammuu keetti fidaa jechuudha. Akkasuma kana har'a immoo gaafa isaan dhiisanii deeman maal jettee sammuu keetti himtaa? Nama sana dhiiseeraa jettee sammuu keetti himuu qabda jechuudha. Kanaaf akka kaleessaatti sammuu keessi dura hin fidu yoo itti himte akkas jettee. Garuu nama sana ittiin himtu sammuu keetti yoo ta'e waa'ima nama sana jaalaluma qabdu nama sana gaarimmaa nama sana sammuu keetti haasofta taanaan galgala yeroo tiraftu bakka hojii yeroo tiraftu eessa yeroo tiraftu nama sana fideessi dura naannessaa kanaaf irraanfachuu hin dandeenyu jette. Ooftaati ittiin dhoksitu keessaa inni tokko kaleessa jaalladheen ture. Kaleessa nama sana fedheen ture barbaadeen ture. Har'a garuu namni sun na dhiisee deeme. Kanaaf maal gochuun barbaada? Nama sanaa dhiisuun barbaade jettee sammuu keetti gaafa himtu sammuun kee maal godhaa? Isa kaleessaa sana hin jijjiira. Jijjiiree maal godhaa? Isa kaleessa nan barbaada jettu har'ammoo akkati hin barbaanne godhaa jechuudha. Dhiiseera jettee gaafa itti himtu sammuun kee hinkoo dhiisteetta jedhee sitti himaa jechuudha. Tooftaa ittiin sammuu keenyatti himuudha jechuudha. Inni jalqabaa dhoksuudha. Inni lammaffaa sammuu keenyatti himuudha. Kana guyyaa tokkoof yoo piraaktis gootanii nama sana guyyaa 3 keessatti in irraanfattu. Nama nan irraanfadha jettanii yaadne tokko in irraanfattu jechuudha. Sababni isaa jaalalli miira. Miirri hin jijjiirama jechuudha. Namni utuma baay'ee wal jaallatu, utuma baay'ee wal barbaadu. Si malee hin jiraadhu utuu jedhuuti waliisaa malee jiraata miti erga akkas ta'e akkuma kana hin jijjiiramaa jechuudha. Jaalalli miira waan ta'eef miirri immoo hin jijjiirama. Miira sana ibsuu hin dandeenyu. Garuu miirri sun miira baay'ee xaxamaa ibsuu hin dandeenyedha. Kanaaf jijjiirama jechuudha. Wanta jijjiiramne jechuudha. Akkasumallee gorsa namoonni barbaadan keessaan naquunnamuu ni dandeessu. Furmaata hatattamaa argachuullee ni dandeessu. Galatooma.